بيكو سيجر شاكو يلبوه قال تخنا دمني بر قال تشوان سيجيب بيهوان رت سلالة وسينة فكاته أتشما ما نقديتو في موفينا جمع أتشما رجع ربي وصون كاويا قد أورونا متي لأن شو نما يجاباتو لافنا ما قرونا من تقونا ما تندبرنا دلقام تكررتين دلقة أوجي رجع ربي قارو يونا من أتوق إفرال لا نقول إن متين كنيا دلقنا نوجتي يام تيراني الله قفتن كاويا قريت الله قديم النبي رجرا فوتي ما تاكل سنتهم تيجرو سنلا جينيو غبا يفوت باروسا تونتين مدنو تونتين مدامي رجتو أكتي مدامي رجتو مدامي تيجاري لا والله ما نتوقع نجدي مو بيهو ما نما هو يدي تم قفن بكرة قصة قلبي يا رب بس توكي هذا أقول تمشي أتفايز تكفى إيه هذا لك ده إن كنت مونا رامتي واتوك توكي لابد تمشي أما ما جرى عليه تافه رونغا سيسي قلتو خلاص أنا تابان لا جيتون يوفر مرمن يعني وانا فكني انا كانت تلقى ربي والله مو بيا قصتي يعني عمل غارين قبا فربا فكسر لولو متي خير صودا فربا فمل غارين قبا يوسان حاجه فريط افيون الدرب مو قولي تنينه ورينتا تني من مساني خس ورينتا تنيا غرو ان صوب عربا عربني صوب قف انجالته بيجلا فرتن لغان سنتي مشمرن دبتور بزيلا جيرتان عربا صوب دن جنان جراتون دن ديسان انا عربا غوكو من صوب غارو صوب مالي لغرتي سي جلا سند بابا فديو مالي نينو عرب nama kagiyati mali lubu yodu tol bati gati sante fi sinama khabajuni sigari da uf kabajjenna nama khabajje uf kabacci son baka hoji tante titille ati hoji tante wan uftef seran qabatte hojjate dana غارين جرا بدان جرا علم نما ولما خاص جرا بيا خمو خاص لغار بسنتم غارو كانت ام بك تكون جدي بك ديلم بيا بك تكتين جدي غارو اك مديرتين جدا ورب الكعبه يرون بربادين الرفا يرون بربادين هجدا خلاص يعني غارو يون هجدو سنه سرتين جدا خلاص ما كان يچو ناناتين غكوتي اول كوتنا من انجونجرو غتي سانتي في ندين كيا لكن لا سارة ina غارو منا عربا اللي دبدا جتشو ما خيا يعني نما هونتا خنا غزي بدا غوتان عربا دي خنا غزي بدا غوتان ساندري يعني كو دنوني لا دادا حراما انت دا كيف دغوا سيتيما يو اتي غارونتي حرام نسو جين غاري دا غارو وانت دي بارو قدما اني يفنون كينيا يجولن بيارا بادي من كوني تكوفا نابا نو بوليتيكي نسلا هذا دكوبي ati ko jonjo qabdi mali jette akkana taani rakkila biya bani debisani mo biya ma kessa rogani mudanno jara kunnam maqam mo man kenya kennuf bar akkasha man biya araba jada mo yegalin la maqam sun sirrinti kana shaman biya araba yo biya batu rakkila biya bate sanu mon sama martita akkana taate jimitino namadu batte wallahi garana nyaate akkana taate kada tutate wa me taate garana nyaate arrafamti kana ummata bas la mu biya ko amada ge wato kon si mala a saxe xana tati sirri dugatte be kaduga wan to ko jira khashamaran biya laga araba balagi da khajan sun shinu majira garitu jira balagen tamaka jode shamaran biya araba balle site sinigeli wallahi balaginatin biya araba jirti o to jidar biya araba ورب الكعبه في قيامه فيد nani da ge faduga balagumman biya abshir lubuho jurba me ka tumana tulfofte nan argine jirra agese ya gora akade chungo kayo biya bate ayran fatumiti dubai kesa dubarti to ko video si argame aisha maran dubai jeda mungo sigale ya kunduga sa kala namjo korto ondila gorfa mes si kayo kam karo marra kati biya bade ma majira na utalte kati sigale biya bade ma mara na mo jolle olla de bani jolle baba jolle warrakasani kayo kam sisi garu fa ina jolle te nyata biya raba jirtana gorsa baye fetini be tamu be ko akka kanati dadabte khate khadiri ranya tujra taqulla galte biya khesati ararge galte taati gurte kharabate te summana shay jalatesi e jollen te osof barangaro ana baye dasnada
yaa shamarran keenya yeroo biyya ombaa dhuftan hojjetattan nama amantan nama guddaarratti birrii teessan rakkinuma kana dila kana dabarsanii kaanii beekadu saantimin qaban gizee biyya galan karaa gubbaa dhaabatan barmoo bee saantimi wanta akka waan jeer qabun jiruu jechuudha. Tuun maatiin nyaatamti, tuun dhiirsan nyaatamti. Wallaahi dabaddabamte way shamarran biyya arabaa waan sintaata rabbi sinaa dubbatu. Anaamti rabbi waaqni sinaa dubbatu dhugaa rabbi. Galatoomi haadha nagataa kooti. Ishi eenyuuni dabareen? Dabareen eenyuuni? Namni seenaa qabdan waan biyyaa baataniif waan biyyaa sin baase dubbataa jirra. Eenyuun namni dubbachuu barbaadan dubbat. Nasraddiini isa ammaa moobaayiliin koo akka inni bakka tokko taa'u naa bitee dhufedha fooloo naa godhaanii hundi keessan. Mube caalaa nuree ol galchi mube mee waa tokko dhimma tokko sitti himachuu barbaanna akkamii yooniif kan nu gargaaruu dandeessu taate nu gargaaruu ni dandeessaa? Maal irratti? Dhimmuma hawaasaati mee caalaa ol galchi yeroo takka caalaa nuree ol galchi mube maaltu jira ni beekta waa'ee biyya kanaatti hojii ol qabsiisee biyya kana keessatti rakkoo imbaasii qabna imbaasii. Isaan guddisee jiru kana Nasraddiiniin fooloo naa godhaa siniin jedhe ijoollee. Nama dhaqee intala naaf ibseera. Caalaa ol galchi mube caalaa nuree galchi. Caalaa nuree galchi amma ebbaa jaalala tokkollee jiraate galchi. So mube wanni as keessa jiru fakkeenyaaf biyyoota kana keessatti ijoolleen teenya ijoolleen Oromoo akka gaafa kaan Suudi Arabiyaatti isin feestaala uffattanii sagalee hawaasaa ta'a turtan caalaa ijoolleen as keessa miidhamaa jirti. Takkaffaa namni hidhame telefoonaa hin argatu nyaata dhugaatii. Yaa haala hedduu imbaasiin hin jiru ijoollee biyya kana keessa yeroo qaban akkaataa isaan qaama saalaa kana hunda qabanii godhan wallahi waan hedduu nama gaddisiisaa jechuudha. Yoo dandeessan wallahi sagalee nuutaa yaa'ee dabarsaa sagalee nuutaa. Biyya imbaasiin hin jiru. Maal jettee muke? Kanaan dura namni galaan turre achi. Okay galatoome gaafii bareeda waan kana BBC falleen nu gaafa. Chaatuma turan gaafa sagalee taatu amma dura galaa turan akkaataan itti galaa turanii jira akkaataan itti galaa turan fakkeenyaaf imbaasiin Dubaay irraa dhufee yeroo takka takka fuudhaa ture imbaasiin Dubaay bilbilam hindidan kan Suudi Arabiyaa hindidan imbaasii tokkollee hin qabdu jechuudha ijoolleen biyya kanaa so Oromoonni as keessatti hidhamanii jiran yoo xiqqaate nama 200 oli malee nama 100 takka gadi miti amma fakkeenyaaf mucaan tokko ijoollee hara keetti gaara mul'ataati as gamana du'ee ilaa ammaa reeffa isaa bakka kana jiraa namni beeku hin jiru akkasuma mucaan jimaa tokko sarkirraa muramee ilaa ammaa bakka kana jiraa namni beeku hin jiru jechuudha namni as keessa du'ee as keessa wanna ta'es nam takka ijoontaatti ilaalu hin jiru jechuudha kanaaf ijoollee amma fakkeenya amma dura as keessatti hidhanii waggaa lama akkana hidhanii jechuudha nyaanni hin jiru bishaan hin jiru wanni takka hin jiru sii galee eegana boodara maal godhan fuudhaniitti akka malee cafa qo'ee galan sababa nuti gabbaanee naaf caalaa nuuree sagalee gara miidiyaa BBC farra taanee irratti uleen santiqishoo dhaabbattee jechuudha amma immoo daranuu haareetti hammaatte kanaaf yoo dandeessa sagalee nu ta'a feemasoota maatiif dubbisnee asii dubbisnee namoonni hedduun nu jalaa didan amma dura guyyaa tokkollee keessaan na ilaallata Dubaay galchaa ture yoo ta'eefi ammas akka galchuutti dhufanu informationii jirtu qabatamaan waan jiru keessaan naa barreessi tokkosa viidiyoo adda addaa yoo jiraate naa ergi dararaa ijoollee keenya irra gaariu gara feesbuukiitiin sagalee ta'a. Viidiyoon feesbuukii irraa hin ta'a waan ta'eef laayiviin seenaa feesbuukiidhaan. Dhageesse? Nagaama? Maamee? Thank you. Maaltu jira beekaa biyya tana keessatti maamee mucaa dhufee jira wallee jiraatti dhufe jirami sagaleen kee. Wanti biyya tana keessa jiru ammaan ta'a rakkoo biyya teenyaa nu beektan hundi keessanii wal qabatee ijoolleen biyya tana keessatti hidhamte wallaahi laziim mubee koo akka suudii sanitti osoo biyya tana keessatti viidiyoo maranii viidiyoon maneedhaa keessaa bahuu dandeenye wayyaadha akka maneedhaa seenteen bilbila harkachuun iyyuu ni jabaata biyya tana keessatti. Teelee yeroo takka takka carraasii kanaan alatti as keessaa dawwaltee nama dubbisuun iyyuu ni ulfaata baay'ee takka siin galeemi sababni isaa imbaasiin hin jiru sababni imbaasiin hin jirre kanaan ijoollee bakka kan du'e du'aan isaa manoo meeqa kana sibde eessa kan waalamu beektu jechuudha siin galee innaa kan waalame kunis bakka inni itti.
mana kana na waasu sin jiru waan ta'eef baay'ee ulfaata bakka mana kana biyya tanaa keessatti bakka wallahi wanti jedhamu hin jiru ilmi namaa achi keessatti bilbila argattee si dawwallee nam tokko Facebookiidhaan amma laayiviinan seenaa fi sa'aatii tokko deegaa 40 qaba amma argachuu hin dandeessaa warra mana hidhaa keessaa na qunnamsiisuu hin dandeessu. Wari mana keessa yeroo isaan taa'ime kananiif balee amani qunnamsuu hin danda'amu kaa dawwala hin kana naqa warra suudisanitti qabatamaan nama mana hidhaa sana keessaa argachuu qaba gatii ta'ee fi fudhadheetanii warra mana hidhaa keessaa dubbiseen jira gatiin jedhuu fi akkuma Saawudii sana wal beellamneetii naafa dawwalanu lakkoofsa koosiifan kenna ijoollee lakkoofsa Itoophiyaa ijoollee mana hidhaa jiran akka jarri naa dawwalanu naa godha. Bortaus. Okay, laal guyyaa sadiin carraa qabu guyyaa sadiin carraa hin harkatu carraa dawwala mana hidhaa keessaa kaleessa naa dawwalii lakkoofsa mansi barreessa. Okay, bakka akkasuma jabaadha wallahi mubee kawatti jabaadhu duraanuu iyyuu si malee namni iyyuu feemas ta'ee wanta namni jahu nama dhagahu jiru baay'ee hundi namaa hin beekna wal beekna galatoome rabbi siraa jaalatuuti mee piliis waan kana jala bu'iiti sirriitti akka gaatee ijoolleen furmaata akkattu soomana kanarratti nu godhaa bannaa ta'i. Kuno amma mubee laala ammaas maantu jira ni beektaa caalaa waan jiraaf bakka isineetu dubbanna mubee waan jiru seefi maa dhaggeeffadhu amma naaf caalaan BBC irra sagalee taa turre BBC miidiyaa guddaa irratti illee shabboo miidiyaa irra kophaan taa turre bakka hunda irra taa turre maaltu ture ni beektaa hoggaa nuti sagalee taanee asiin wanna jenne qaalletti takka as keessa jira maamaaru guyyaa jaaniin amaara isiin sigalee amaara garuu hoggaa nuti asiin sagalee taanee achiin dhuftee rakkoon takka illee hin jiru beektee nu duubaafan shaleessiti sigala isiin waggaa 40 biyya kana keessa jirti. Maalif fayyada maajiro